Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Namichi Quraana Rabbii gubuun beekamu du'uu isaatu himame. Namichi kitaaba qulqulluu Rabbii Quraana gubuun beekamu ajjeefamuu isaa miidiyaaleen idil-addunyaa gabaasaa jiru. Dhibba Quraanaan kan dhugame namni lammii Iraaq ta'e Saalwaan Moomikaa jedhamu ajjeefamuu maddeen odeeffannoo Kello ibsaniiru. Namni kun bara 2021 keessa Siwiidinii fi Deenmaark keessatti qophii Quraanaa amantaa Islaamaa osoo gubuu argame. Biyyoota hedduunis gocha isaa kana balaaleffachuun akkasuma hawaasni musliimaa bal'aan hojii isaa cimsanii balaaleffataa turaniiru. Biyyoota hedduuttis madda mormii ta'ee ture. Siwiidinii fi Deenmaark yeroo sanatti namoota Quraana guban seera dhorkuu waan hin qabneef seeratti dhiyeessuun akka isaan rakkisu himaa turani. Ta'us garuu imbaasiiwwan isaanii biyyoota adda addaa keessa jiran sababa kanaan aleelamaa turaniiru. Kun ta'ee Saalwaan Moomikaa mana isaa magaalaa guddoo Siwiidin Stookholm keessatti ajjeefamee argamu gabaasni irra ba'aa jiru himeera. Dargaggeessi ganna 38 Saalwaan Moomikaa kaleessa galgala ajjeefame kan jedhamu yoo ta'u, poolisiin nama ajjeese adda baasuuf qorachaa akka jiru beeksise. Siwiidin dhiyeenya kana seera Quraana gubuun yakka akka nama adabsiisu taasifteetti jechuun Al'aayin gabaasee jira. Odeessa itti aanuun manni murtii luba Balaayi Mokonnenitti murtii dabarse. Lubni Balaayi Mokonnen kan maallaqa doolaara miliyoona 6 ol ragaa dogoggoraan baasuuf yaalaniiru jedhamuun shakkamanii baatiiwwan dura to'atamanii turan har'a hidhaa waggaa 5 fi adabbii birrii 10,000 itti murtaa'uuf gabaafame. Manni murtii federaalaa ramaddii lidataa dhaddachii dhimma amala ammaltummaa qoratu har'a adabbii kana itti murteessuu miidiyaalee biyya keessaa gabaase. Lubni Balaayi baankii daldala Itoophiyaa damee gamtaa Afrikaa irraa ragaa sobaan doolaara miliyoona 6 baasuuf wayita yaalan qabamanii eebila darbe to'annoo jala oolanii. Luba Balaayi alatti namoota galmee isaanii jalatti himataman hojii investimentii qonnaa irratti kan bobba'e Iyyaasuu Indaalee, Barakat Mulaatuu fi Alamganaa Saamu'eel namoota jedhaman irrattis murtoon adabbii darbeera. Namoonni kunneen yakka gowwomsaa cimaa malaammaltummaa raawwachuun himannaan irratti dhiyaate. Namoonni himannaan irratti dhiyaate kunneen mana murtiitti dhiyaachuun himannaa irratti dhiyaate waakkataniiru. Namoonni himannaan irratti dhiyaate biroo lama beellama mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin hafan biroo himannaan isaanii yeroof adda citeera. Mana lubummaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hojii gaggeessaa itti aanaa akka turan lubi Balaayi mooraa gamtaa Afrikaa kadhaqan namootaan gowwoomfamanii akka ta'ee fi dhaquurra ka darbe badiin raawwatan akka hin jirre waakkataa turan. Akkasuma sanada sobaa jedhame sirrii ta'uu fi dhiisuu hooggantoota baankii irraa mirkaneeffachuuf bakka sanatti argamuu isaanii dubbataa turan. Abbaan alangaa himatamtoonni kunneen himannaa irratti dhiyaate ofirraa hin ittisne jechuun namoota galmee luba Balaayi jalatti himatamanitti balleessaa mureera. Manni murtichaas lubni Balaayi irratti dhimmoota murtii salphisan 4 dhaggeeffachuun hidhaa cimaa fi maallaqaan adabe. Manni murtichaa Iyyaasuu Indaalee fi Barakat Mulaatuu dhimmoota adabbii hir'isan 4 qabaachuun hidhaa cimaa waggaa 3 fi baatii 3 akkasuma birrii 3,000 akka kaffalan itti murteesse. Namoonni murteen irratti darbe guyyaa to'ataman irraa kaasee akka raawwatamu ibsame. Lubni Balaayi Mokonnon manni Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa eenyummaa fi afaan Oromoo irratti dhiibbaa geessisee jira jechuun uummanni Oromoo dhiifatama gaafatamuu akka qabu kana dura ibsaa turaniiru. Kana malees mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa hundeessuu irratti yaada isaanii kanaan dura ifatti dubbachaa turuun ni yaadatama. Odeessa keenya itti aanuun naannoo Tigrai magaalaa Mekeleetti yaalii fonqolcha mootummaa kaleessa gaggeeffame. Yeroo dheeraaf walimataa akka jiran caasaan Tplf dhibdee isaanii gara ammaataatti adeemsisaa jiraachuun barame. Dhibdee pirezidaantii naannichaa duraanii Debretsion Gebremichael fi Geetaachoo Raddaa gidduutti uumameen naannichi sabatiinsa dhabuun irra deddeebiin himama. Akka kanaan kaleessa miseensi paartichaa tokko hidhattoota 5 deeggaramee buufata FM to'achuudhaaf yaalii taasisuun isaanii ibsame. Kanaanis naannichi jeequmsa ulfaataa keessa akka ture BBC'n gabaaseera. Taateen kun kaleessa gara ganamaa itti gaafatamaa nageenyaa tokkoo fi hidhattoota 5 qabatanii namni buufata FM Mekalee qaqqaban tokko yaaliin buufataa kana to'achuuf taasisan fashaluu hojjettoota FM san wabeeffachuun maddi oduu kanaa BBC'n gabaaseera. Namni hidhattoota 5 waliin gara buufata raadiyoo deeman kun obbo Zamaafanas Qidduus Fissaa akka jedhaman yoo ta'u, miseensa paartii Tplf akka ta'an himame. Namni kun buufata kana bulchuudhaaf mana mareetiin filatameera jechuun akka kantiibaa magaalaa Mekeleetti kan of ilaalan Dr. Raadaayin muudamuu ibsaniiru. Hojjetaan buufata raadiyoo maqaan isaa akka hin eeramne barbaadu tokko obbo Zamaafanas Qidduus Fissaa namni jedhaman kun hidhattootaan deeggaramuun gara buufata kanaa erga seenanii booda chaappaa barreessituu irraa butuun hojjettootaaf beeksisa maxxansuu isaa dubbate. Hojjetaan buufatichaa biraan waan mudate kana dubbate ammoo
namni deeggaraa damee Tplf Dr. Debretsioniin durfamu ta'e kun osoo xalayaa hin qabaatiin buufaticha humnaan to'achuuf yaalii taasiseera jedha. Torban darbe keessa qondaalonni waraanaa walitti dhufuun bulchiinsi yeroo akka diigamu ibsa kennuun ni yaadatama. Bulchiinsi yeroo naannichaa kan obbo Geetaachoo Raddaan durfamu ifatti fonqolchii raawwatamaa jira jechuun ibsi isaanii hojiirra akka hin oolle waamicha dabarsee ture. Odeessa itti aanuun jaalallee Eertiraa fi Itoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa argamsiise hidhimee gara mormitoota walirratti ijaaruutti ce'e. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa waggootaan booda bulchiinsa Abey keessaa gara nagaatti deebi'eera jedhamee abdatame waliigaltee fakkeenya biyyoota addunyaatti jedhamuun kan badhaasa Noobeelii Abeyyiif kennisiise akka biqilaa gannaa dafee coollaguun gara mormitoota walirratti leenjisuutti ce'eera. 100 bulchitoonni biyyoota lamaanii michummaa hamaa deebi'ee qabbanaa hin jedhamne keessaa gahamee ture. Buna waliin dhuguu waan eegalan kan fakkaatu ture. Suuta badaa deemee mormitoota walirratti ijaaruu fi waraana walirratti leenjisuun akka eegalame himame. Akka kanaan mormitoonni mootummaa Eertiraa wiixata darbe amajjii 27 bara 2025 Finfinneetti walgahii taa'u sagaleen Jarmanii Deutsche Welle hirmaattota walgahichaa wabeeffatee gabaase. Dhalattoota Eertiraa hanga 2000 ta'an maricha irratti hirmaataniirus jedhame. Walgahiin kun beekamtii mootummaa Itoophiyaatiin akka ta'e bakka bu'aan paartii Koongirensii biyyaalessaa Eertiraa Affaar ibseera. Hojii gaggeessaan paartichaa Yusuf Abdallaaf gaaffii sagalee Jarmanii Deutsche Welle waliin taasiseen badii dhalattoota Affaar Eertiraa keessa jiran irratti raawwatamu mormuun hojjechaa jiraachuu caqase. Saboota Eertiraa biroo waliin ta'uun mootummaa Eertiraa kuffisuuf hojjechaa akka jiru hojii gaggeessichi himeera. Isaayyaas Afeworqii fi Abiy Ahmed hariiroo gaarii hanga abbaa fi ilma jechisiisuu keessa turaniiru. Waggoonni osoo lakkaa'amin gara wal dhabbiitti ce'anii. Kanaanis Itoophiyaan Eertiraan faannoon irratti leenjisaa jirti jechuu yoo himattu gama isheen mormitoota Eertiraa irratti qindeessuu jabeessiteetti. Haalli kun tarii jeequmsaa gaanfa Afrikaa babal'isuu akka malu sodaatama. Kun ta'ee hiddi isaanii tokko ta'uun kan himamu aadaa tokkoo fi afaan tokko qaban Tplf fi Shaabiyaa jechuunis Isaayyaas Afeworqii fi Debretsion Gebremichael wal ta'uu isaanii kan nama amansiisu suurri isaanii waliin ka'an miidiyaa hawaasaan tibba darbe qoodameera. Odeessa birootiin Itoophiyaatti galmeen mana barumsaaf waraqaan eenyummaa dijitaalaa akka barbaachisu ibsame. Itoophiyaa keessatti bara barnootaa dhufu irraa eegalee galmee mana barumsaaf waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaan akka barbaachisu mootummaan beeksise. Tarkaanfiin kun qaama tarsiimoo jijjiirama dijitaalaa waraqaa eenyummaa akka tajaajila mootummaa keessatti galchuuf tattaaffii bal'aa taasifamaa jiru akka ta'e ibsameera. Daayiriktarri olaanaa Ejensii Galmee Siviilii fi Tajaajila Jiraattummaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoo akka jedhanitti jalqabbii kana manneen barnootaa waliin ta'uun hojiirra kan oolu ta'uu ibsanii. Hanga ammaatti manneen barnootaa keessatti galmeen ragaa dhalootaa daa'immaa dhiyeessuudhaan raawwatamaa ture ka jedhan karoorri haaraan kun daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 ol ta'e ID dijitaalaan galmaa'uu fi baayoomeetirii akka kennamu kan ayyamu ta'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis aanaalee 116 keessaa 21 duraanuu dijitaalawaa ta'aniiru jedhan. Babal'inni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa kun dhiibbaa bal'aa mootummaan dameelee adda addaatti makamuuf taasisaa jiruun kan wal simuudhaas jedhan. Bara 2022 erga eegalamee as hojjettoota mootummaa sirna gibiraa bittaa mootummaa daldala baankii fi balalii biyya keessaaf dirqama ta'ee jira. Daayiriktarri olaanaa sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa Itoophiyaa akka ta'an Yoodaa'ee Zamekaayil barbaachisummaa waraqaa eenyummaa dijitaalawaa naannoo mana barumsaa keessatti qabu olaanaa ta'uu dubbatan. Mootummaan bara 2030tti waraqaa eenyummaa faayidaa jedhamu namoota miliyoona 90f kennuudhaaf kan karoorfate yoo ta'u, yeroo ammaa kana namoonni miliyoona 11.4 ol waraqaa eenyummaa kan argataniiru. Kunis sirna eenyummeessaa nageenya qabu giddu galeessaa fi hunda hammate kennuun waraqaa eenyummaa gandaa deeggaruuf kan qophaa'e ta'uu ibsameera. Ameerikaatti xiyyaarri qubachuuf osoo jedhu walitti bu'uun lubbuun imaltoota keessa jiranii guutummaatti galaafatamuu gabaafame. Akka miidiyaaleen gabaasanitti xiyyaarri Ameerikaa imaltoota 60 fi balaliistota 4 qabatee qubachuuf ture helikoophtarii waraanaan walitti bu'uun balaan kun uumame. Erga walitti bu'een boodas lamaanuu laga Waashingtan DC keessatti kufuunsaa gabaafameera. Dhimmicha irratti qondaalli poolisii CBS'tti dubbatan reeffi namoota 18 iddoo balaan mudatee argamuu fi namni lubbuun baraarame akka hin jirre himaniiru. Amma yoonaattis qondaalonni biyyattii lakkoofsa namoota miidhamanii ifatti hin ibsine. Hoogganaan miidiyaa humna waloo helikoophtarrii waraanaa Bilaak Hawak balaa kana keessaa qooda qabu shaakala balaliirra akka ture ibsaniiru. Oduma wal fakkaatuun biyya ollaa Itoophiyaa Sudaan kibbaattis xiyyaarri kufee yoo xiqqaate namoota 20 galaafateera. Balaan kun bulchiinsa biyyattii Yuunitii jedhamu keessatti mudate.
Ministeerri odeeffannoo bulchiinsa yuunitii akka dubbatanitti xiyyaarichi osoo gara magaalaa guddoo biyyattii Juubaatti imaluu kaleessa jechuunis roobii ganama kufe. Ministeerri odeeffannoo bulchiinsa yuunitii Gebremichael imaltoonni du'an hojjettoota buufata boba'aa ta'uu dubbachuun isaanii gabaafameera. Balaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii 18 ta'uu miidiyaaleen jalqaba gabaasanii turan. Ta'us qondaalli mootummaa kun kanneen lubbuun hafan lama boodarra du'uu dubbatan. Namni tokko balaa kanarraa lubbuun ooleera. Ammatti sababni balaa xiyyaaraa kanaa hin baramne. Xiyyaarichi balaliistota lamaan dabalatee namoota 21 fe'ee deemaa turuutu gabaafame. Imaltoota keessaa turan 16 akka ta'an lammiilee Sudaan kibbaa yoo ta'an lammiileen Chaayinaa akkasumas lammiileen Hindiis akka keessatti argaman madda oduu kanaa BBC'n gabaaseera. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaata. Kan guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.